Yoo yaa ashama harka fuune jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jedha odeeffannoo jajjabduu akkan barbaachistu taate kan masaraa biltsiginnaati as baatee qabannee isiniif dhiyaannee jirra jaalatamtootaa fi kabajamtoota ummata afaan Oromoo dhageessan kan sabaan Oromoo taata odeeffannoo kana hanga dhumaa dhageeffadhaa odeeffannoo akkan barbaachistu taateedha kan dhagahu qabdanidha hamma xumuraa dhageeffadhaa akkasuma laayikii sheerii godhuu hin dagatina yaadoo qabaattan komantiidhaan nuuf barreessaa odeeffannoo gaggabaabduudhaan hordofuu yoo barbaadan gara fuula feesbuukii fi tiiktookii jiru miidiyaa jedhuun hordofuu ni dandeessu asumaan gara odeeffannoo keenya guyyaa har'aatti isin dabarsina isinis hamma xumuraa nufaana turaan affeerraa keenya. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoo keenya jalqabaatiin manni maree ministeerota Itoophiyaa walgahii idilee 49ffaa guyyaa har'aa gaggeessan dhimmoota adda addaa irratti mari'achuun murtii dabarsee jira. Murtiin inni dabarsee murtii akkamiiti? Walgahii kana irratti gaaffii akkamiitu gaafatame akkasuma immoo maaltu uumame kan jedhu waan odeeffannee qabnaa guutuu odeeffannoo kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessee jira. Manni maree ministeerota walgahii idilee 49ffaa guyyaa har'aa gaggeessan dhimmoota adda addaa irratti mari'achuudhaan murtii dabarse. Manni mari'achaa tokkoffaa irratti waan mari'ate keessaa hundeeffama Koomishinii Humna Niwukilaara Itoophiyaa irratti koomishinichi biyyi keenya teekinooloojii niwukilaraa karaa nagaan hammatoo idil addunyaa waliin karaa wal simeen waliin gahumsa humna ibsaa misooma industirii weebsaayitii fi tajaajila fayyaa damee siyaasaa fi qorannoo irratti fayyadamuu tattaaffii taasisuu itti gaafatamummaa gaggeessuu fi bulchuu akka qabaatuuf ta'e dambichi qophaa'ee dhiyaateera. Manni marichaa dhimmicha irratti bal'inaan erga mari'atee booda dambichi gaazexaa magaalaa irratti erga maxxanfamee eegalee hojiirra akka oolu sagalee guutuun murtaa'eera. Manni marichaa itti aansuudhaan dambii kafaltii tajaajila Inistituutii Teekinooloojii Bishaanii kennuuf kafalamu murteessuuf bahe irratti mari'ate. Dhaabbatichi kafaltii tajaajiloota qo'annaa ce'umsaa teekinooloojii leenjii qabatamaa fi gorsaa fi tajaajiloota ispeeshaalistii laaboraatoorii gatii madaalaa hawaasaaf dhiyeessuun baasii hunda danda'e galii keessa guddisuu akka danda'u dambii kafaltii tajaajila qophaa'ee dhiyaateera. Manni mari'ichaas dhimmicha irratti erga mari'atee booda dambiin kun guyyaa gaazexaa magaalattii irratti maxxanfame eegalee hojiirra akka oolu sagalee guutuun murteesseera. Xumura irrattis manni marichaa dambii waajjira fandii deebii yaaddoo balaa Itoophiyaa hundeessuu fi amantaa galii fandii walitti qabu murteessuuf bahe irratti mari'ateera. Waajjirri fandii deebii yaaddoo balaa Itoophiyaa lakkoofsa labsii 1336 kan bara 2017 hundaa'e fandii deebii yaaddoo balaa bulchuuf kan hundeeffamu yoo ta'u amantaa fandii galii walitti qaba murteessuuf akka danda'u dambiin kun qophaa'ee dhiyaateera. Manni marichaas dhimmicha irratti bal'inaan erga mari'atee booda dambichi guyyaa gaazexaa magaalattii irratti maxxanfame eegalee hojiirra akka oolu sagalee guutuun murteessanii jiru. Manni maree Itoophiyaa walgahii 49ffaa taa'ee murtii sadii irratti mari'atee murteessee jira. Murtii kana irratti mormiin tokkollee osoo hin argamin kan murteeffame. Kana jechuun mormiinis hin jiru deeggaraanis hin jiru waan jedhame amiin jedhanii gabbaanii fudhatudha jechuudha kan kanarraa hubachuu dandeenyu maqamaa fi walgahan jechuudha. Ammas gara odeeffannoo keenya itti aanutti isin dabarsina. Isin immoo laayikii sheerii godhuu hin dagatina akkasuma immoo namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskiraayib hin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Odeeffannoon keenya itti aanu akkas jedha. Odeeffannoon keenya itti aanu odeeffannoo gaddaati. Odeeffannoon kun immoo barataa cimaa Khalid Bashir Hassan kan qabxii olaanaa kan kutaa 12 bara kana fide jechuudhaan badhaafame akka Itoophiyaatti tokkoffaa ta'een wal qabata. Odeeffannoo kana guutuu isaa akka taanutti isiniif dhiyeessa. Abbaan Khalid Bashir Hassan obbo Bashir Hassan gara fuula Rabbii deeman jidduu qabxiin deebi'uuf jiru san karaa irratti konkolaataan itti bu'ee qaamni baay'ee miidhamee gara mataatti waan akka malee miidhamee fi guyyaa 3 dura Finfinnee deebisanii osoo yaalamaa jiru Oktoobarii 13 gara fuula Rabbii deeme. Guyyaa kaleessaa Oktoobarii 13 ganama keessa sa'aatii 2 booda reeffi isaa magaalaa Goobbaatti awwaalamee jira. Kaleessi gammachuu hardii gaddaa akkanuma gandi duniyaa gammachuu ifaajee ofii arganii osoo hin geeffatin addunyaa kana irraa darbanii hedduu nama gaddisiisa. Garuu dalagaan Rabbii nama dinqisiisa. Rabbiin qabrii isaanii caffee jannataa haa godhuu fi Khalidii fi maatii isaanii guutuu obsa haa kennuuf jenna.
Hidhattoonni naannoo Sumaalee daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun uummata irratti tarkaanfii fudhachuun ammas itti fufee jira. Hidhattoonni Sumaalee kunniin magaalaalee Oromiyaa daangaarra jiran hedduu isaanii of jalatti deebisaa akka jiran dubbatamaa jira. Guutuu odeeffannoo kana akka taanutti isiniif qindeessee jira. Haleellaa aanaa Cinaaksan irratti hidhattoonni naannoo Sumaalee jimaata keessa bananiin hanga ammaa namoonni 3 yoo lubbuudhaan darban kan madaa'e namoota 8 gahan. Sanbata dura darbee barsoonni 5 osoo mana barnootaa itti ramadamanii yaa'aa jiranii rasaasaan dhaamanii madaa'uu jiraattonni himan. Hidhattoonni naannoo Sumaalee kunniin jimaata darbee weerara aanicha irratti bananiin nama tokko ajjeesanii nama 2 immoo madeessuu isinii gabaasnee turre. Haleellaa kana sanbata duras itti fufuun miidhaa dhaqqabsiisaa turan. Guyyaa jimaataa magaalaa Jijjigaa iddoo addaa Daaddii Hidhaa jedhamutti humnoonni naannichaa kunniin manneenii fi dukkaana daldaltoota Oromoo 10 caalan gubuu maddeen keenya Jijjigaa jiran himan. Hidhattoonni naannichaa Oromoon yoo naannoo kana bubbulee Jijjigaa nurraa fudhata waan ta'eef dhiyeenya magaalaa Jijjigaa irraa buqqifnee fageessuu qabna jechuudhaan dhalataa akka jiran maddeen keenya himanii jiru. Akka maddeen keenya jedhanitti aanaalee Oromiyaa ollaa Jijjigaa jiran weeraramuuf jirti jedhan. Odumaa wal fakkaatuun rakkoon haleellaa hidhattoota finxaaleeyyii faannoo aanaalee godinaalee Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa furuuf mootummaan tarkaanfii qindaa'aa fudhachuu akka qabu jiraattonni gaafatan. Jiraattonni yaada kennaniin kan haleellaa raawwataa jiru hidhattoota finxaaleeyyii nama nagaa fakkaatanii hawaasa naannoo Amaaraatti dhufee qubatee jiru keessa dahatanii jiranii fi humna dabalataa yeroo haleellaaf bobba'an jigii naannoo Amaaraatiin waammatan ta'uu ibsanii jiru. Haleellaa bifa qindaa'aan raawwatamu kana waaraan furuuf mootummaan yoo kutannoo qabaate tarkaanfii qindaa'aa fudhachuu akka qabu jiraattonni dubbatan. Tarkaanfii qindaa'aan fudhatamu taanaan hojiin hojjetamu hojii dhuma ibidda dhaamsu malee furmaata waaraa fiduu akka hin dandeenye jiraattonni muuxannoo kanaan dura eeruun dubbatan. Kanaan dura wanti godhamaa ture jedhu jiraattonni hidhattoonni finxaaleeyyii duraan achi turanii fi warri jigii dibbana haleellaa dhufanii haleellaa raawwatan badii guddaa uummata irraan geessisan. Itti aansee otoo hanqinni uummataa hin mirkanaa'inii fi warri badii geesse seeratti hin dhiyaatin qabata araara jedhuun uummata walitti yaasanii araarri bu'e jedhanii dubbiin ukkaanfamee hafee ture jedhu. Warri badii guddaa geesse eenyummaa isaanii otoo beeknu seeratti otoo hin dhiyeessin numa wajjin jiraataa jiru jedhan. Oroma kanattuu haleellaan marsaa biraa yoo jalqabamu deebisee nu haleelaa jira jedhan jiraattonni. Mootummaan dhugatti kan nuuf quuqamu yoo ta'e tarkaanfii furmaata waaraa fiduu danda'u fudhachuu qaba jechuudhaan dubbata. Warra hidhattoota finxaaleeyyii daachisu seeratti dhiyeessuu qubattoota meeshaa waraanaa seenaan alatti hidhatanii faannoo waliin gamtaa tolfatanii socho'an irraa meeshaa hiikuu humna guddaa bobbaasuun sakattaa gochuu naannicha hidhattoota faannoo irraa qulqulleessuu dhimmicha murteessaa ta'uu himanii jiru. Kana malees caasaa naannolee deeggartoota hidhattoota finxaaleeyyii faannootiin makame qulqulleessuu dhimmicha akkaan murteessaa ta'uu jiraattonni himan. Caasaa mootummaa naannolee kanneen keessa kan akeekaa hidhattoota finxaaleeyyii faannoo deeggaran jiraachuu quba qabna jedhan jiraattonni. Warra kana caasaa mootummaa keessaa qulqulleessuu akka barbaachisu dhaamanii jiru. Kanaan alatti uummanni gurmaa'ee naannoo isaa eeguu akka qabu kan dubbatan jiraattonni uummanni gurmaa'ee akka qe'ee isaa tiksu mootummaa dabalatee qaamni dhimmi ilaallatu marti uummata humneessuuf deeggarsa barbaachisaa dhiyeessuu fi qaba jedhan. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa ammas odeeffannoon keenya akkuma itti fufeetti jira. Odeeffannoo keenya itti aanutti isin dabarsina. Isinis laayikii sheerii tuquu hin dagatina. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraaybii hin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Odeeffannoon keenya itti aanu mallaqni Itoophiyaa jechuun birriin jechuudha biyyoota Afrikaa 21 keessaa gadi aanaa sadarkaa sadaffaarra jira jechuudha. Dadhabbinni isaa dadhabaa ta'uun isaa sadarkaadhaan yoo kaa'amu sadaffaarra jira jechuudha. Biyyoota 2 qofatu isarra dadhabaadha. Mee odeeffannoo kana akka taanutti isiniif qindeessee jira. Dhaggeeffadhaa nu faana tura. Birriin Itoophiyaa biyyoota Afrikaa Saharaa gadi keessa jiran birrii dadhabaa ta'uudhaan argameera. Hanga dhuma fulbaana 25tti birriin Itoophiyaa kan Ameerikaatiin ol bira yoo qabamu gadiin isaa parsantaa 10 gadi bu'iinsa mul'isuu ibsameera. Haaluma kanaan bara 2025tti mallaqni dadhaboo biyyoota Afrikaa 21 keessaa birriin Itoophiyaa sadarkaa 18ffaa irra taa'uun sadarkaa dhumaa irra qarshii dadhabaa sadaffaa ta'eera. Gabaasni baankii addunyaa tibbana bahe akka mul'isutti sababa dhiibbaa birrii irratti mul'ataa dhufeef garaagarummaan gabaa gurraachaatiin baankiin biyyoolessa Itoophiyaa tarkaanfii sirreeffamaa fudhachuuf dirqameera. Tarkaanfileen kunniin gatii gurgurtaa fi bittaa jijjiirraa mallaqa alaa baankota ifatti beeksisuu fi daangessuu of keessatti hammata.
Gaazaatti waraanni xumura argate. Waggaa lama dura fulbaana 26 bara 2016 Hamaas kibba Israa'elitti haleellaa taasiseen namoota 1200 ajjeesuunii fi namoota 251 ukkaamsuun erga fudhatee booda Israa'el Gaazaatti duula waraanaa bal'aa taasiftee jirti. Duula waraanaa kanaan Filisxeemonni 67,900 yoo ajjeefaman kanneen keessaa 18,000 kan ta'an daa'imman ta'uu ministeerri fayyaa Hamaas hoogganamu ibsee jira. Waraanni badaan kun akka dhaabbatuuf yaaliin hedduun taasifamus bu'aa osoo hin buusin hafeera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp aangoo erga qabatanii booda biyyoota biroo waliin ta'uun yaalii hedduu taasisaa erga turanii booda Israa'elii fi Hamaas guyyoota dura waliigaltee dhukaasa dhaabuu gochuun Gaazaanis haaraa galfattee jirti. Waliigaltee jalqabaa kanaan Hamaas Israa'eloota ukkaamsee gadhiise. Israa'elis Filisxeemota hiitee gadhiistee jirti. Haadha Israa'eloonni gadhiifaman Faannoo Diimaaf kennamanii jiru. Qormaanni itti aanu maal ta'a laata? Karoorri nagaa yeroo itti aanu irratti mari'atamu Gaazaa eenyu haa bulchuu, waraanni Israa'el naannicha gadhiisee haa bahu, hidhannoo hiikuu Hamaas fa'aa kan jedhu irratti waliigalamuuf qabxee rakkisoo ta'uu jedhamee eegamaa jiru. Gama biraatiin Doonaald Tiraamp Israa'el seenaniiru. Talviivaa yeroo gahan muummichi ministeera Biniyaam Naatnaahuun simatanii jiru. Tiraamp Israa'el deemuuf gara xiyyaara Elfars waan osoo yaabbataa jiranuu dhukaasa dhaabuun akka itti fufuu fi Gaazaatti hatantamaan boordiin nageenyaa akka hundaa'u ibsanii jiru. Waliigaltee ammaaf gumaacha Kaatar taasifteef galateeffatanii jiru. Gaazaatti waraanni dhumateera jedhuunis dhagahameera. Tiraamp Gaazaa ni daawwatu jedhamee gaafii gaafatameef yoo xiqqaate osoo miilli kiyya achi ejjetee natti tola jedhaniiru. Waggoota kurnan dhufu keessatti Gaazaan ajaa'iba taate jedhanii akka yaadanis dubbatanii jiru. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaanne hanganuma. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deemnutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma gara fuula Facebookii fi TikTokiitiin follow godhuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Like share gochuus hin dagatinaa waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.